mega barako. Ansibiya kenne lubbuutiya yaa sabago akka irraan eenyiree bakanko. Qeeramsi kee geerare qeerroo mataa daggalaa kaafarruu weerare. Wobongaa chena saba ufii irratti hindana guree daba tunilleen filmii soba. Tadalagamteef dubbiin giddiidhaan na jaaladhu laalii qaama kee jibbi. Qaama ofii eenyuun jibbu yoo abbaan fedhe jibbee abbaarree ofiin jibbu. Tunilleen achittana deebiin tanaallee kana. Yoo qonnaan qonni tole baratuu biyyaa baya midhaantuu guuta gumbi. Yoo lollaan lolli tole diinatuu biyyee taya irra haaroo bugombi. Geerarsaaf ansii jira ililchuuf jirti durbi. Wanni muka seenaniif loluudhaaf ikaa durbi. Tunilleen achittana itti jiru beekana. Sabago akka narraan mega barako. Ansibiya kenne lubbuutiya yaa sabago akka narraan mega bakanko. Qeeramsi kee geerare qeerroo mataa daggalaa kaafarruu weerare. Lolaaree dheebnin tayu yoo loftee kaafte malee tolaarree deemni ka'u. Walabummaa barbaannaan du'an malee hin tayu. Yookaan hin feene du'u bilisummaan waaqarra rooba wajjin nuubu. Tattaafachuudha ka'u akka qawwee dhuka'u akka rasaasa gootaa diina keessaa lukka'u. Reeffarraan tarkaanfachuu kufuu kuffisuu du'u hamma bilisoomutti kaafee bakka bu'u. Tunilleen achittana hujirra oolchaa tana. Gootaaf luyni wal fooye goonni gaaratti dhooye garaachoo lafe looye. Yeroon dhiiraa geette ka dhiirri lola seente ka. Luyni qawwee harcaafte goota biraa deette ka. Goonni kabiyyaa lole arjaan ka gootaa tole wal argine holole. Dabeessa mataa iitaa luyna garaa okole luyna garaa fincaanii hollatte kaama gole. Tunilleen achittana deebii tanaallee kana.
akkana raandeemne gaafa rakkoo. Ansibiyyaa kenna lubbuutiyyaa yaa saba koo akka irraan deemne reeffa kan koo. Qeerramsi kee geerare qeerroo mataa daggala ka afarruu weerare. Haadha gootaa ililchi mucaan kee lolee cabse haadha ootaa gaddarbi dilluun kee mana shamse. Abbaan gootaa tirtire qawwee gadi buuse ka abbaan luynaa kirkire qawwee qaqasuuqe ka hundatti ofuuqe ka. Qawween hiriyyaa goota luynamaa akkas goota. Qawweelleen qacaciftuun qacacii kana dhiiti. Luynilleen batattiftuun batattii kana dhiiti. Lolikaa gadi ciiti. Tunilleen achittanaaf deebitanaallee kana. Akkas jedha kaa kormeen tokkochi gumaan morme. Goonni abbaa tokkocha tokkochi gosaa kuma. Waan biraa yoo sii dhabe si boonsaa makaadhuma. Kennaan gadi yaasanii kiyyaan keessaa galchanii. Kenna jechuun Ayyee shamaa jirra jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Irree miidiyaadha. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin dhaqqabuun jedha. Yoo isinitti tole share godhaa waliif dabarsaa. Maaliifi wanni nuti hojjechuu jirru ilmaan Oromoo hunda akka dhaqqabu barbaanna waan ta'eef namootni amma seentanii daawwachuu jirtan share godhaatii waliin gaya. Sagaleen kiyya yoo dhagaamuu jiraate ammoo yeroo tokko mallattoo naaf kennaatii sagantaa qabadhee itti fufa. Egaa nageenyi silaa biyyaan tolti, nageenyi silaa ollaa wajjin tolti. Nuti bara beeytanii ka abbootii keenyaaf akaakolii keenyarraa kaasnee osoo boonnu dhaloota amma keenyaa kanattis darbee dhaloota keenyatti illee osoo nurraa beeytanii gabrummaan hin buqqaane dhaloota beeytanii kan nu gadiitti illee darbaa jirti jechuudha. Kanaafuu yaaduma beeytanii kan waliif dabarsuu qabnuuf haaluma amma yeroo ammaa kana waliin keessa jiru rakkoo waliif qabnu kana waliif dabarsuuf eegaa ka Irreen miidiyaan waan qopheeffatee masmarra jira. Sagantaa kana kan isiniif qopheesseen isiniif dhiyeessuu jiru ana murteessaa hajjiiti waan ta'eef sheerii godhaatii waliin gayaa itti deebina. Sirbuma qabsaa keenya Jeneraal Umar Suleemaniin booda walitti dachaanaa sheer godhaatii waliif dabarsaa. Yoo dhagamaa jiraate mallattoo naa kennaa yoo dhagamaa jiraate. Janii waytu awwal galchanii tokkocha kee dadhabdee soynoytaa yoo dhabde. Tunillee nachittanaa deebitanaalee kanaaf. Kenna lubbuutiyyaa yaa saba koo akkana raandeemne gaafa rakkoo.
Hayyee isinit deebi'ee jira. Akka sagaleen kiyya dhagaamulleen naaf keentanii jirtanii mallattoo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Qeerroon biyyaatii fi uummanni Oromoo kan biyya keessa jiru akkasumas hawaasni Oromoo kan addunyaa guutuu keessatti argamtan nageenyi koo ammalleen jaalalli an beeytanii ka isiniif qabu dachaan isin haa qabu jedhee sagantaa kiyya itti seenee jira. Sheer godhaa oliif dabarsaa. Sheer godhaatee oliif dabarsaa. Tunillee dhajjittana hujirra oolchaatana. Gootaaf luuyni wal fooye goonni gaaratti dhooye garaachoo lafe looye. Yeroo dhiiraa geette ka dhiirri lola seente ka. Luuyni qawwee harcaafte goota biraa deette ka. Goonni kabiyyaa lole arjaan ka gootaa tole wal argine holole dabeessa mataa iita luuyna garaa okole luuyna garaa fincaanii hollatte kaama gole. Tunillee najjittana deebitanaa leekanaa. Sabako akkana raandeeni gaafarako. Ansibiyyaa kenne lubbuutiyyaa yaa sabako akka irraandeeni reeffa kanko. Keeramsi keekerere mataa daggala kaafatu weerare. Hayyee Jeneraal Artist Umar Sulaiman waa hedduu jedhanii waa hedduu irraa weellisanii waan arra nu qubate yookiin ammoo waan arra nu qunname isaan dur irraa sirbanii jechuudha. Galata guddaa qabdanii jechuudha. Kanaafi ammaarraa wanni an irraa dubbachuu barbaadu waa tokkoo fi waa lama qofaadha. Wanni tokkoffaan haala rakkoo biyya keessa jirtu keessa akkami bahuu dandeenya waan jedhuu fi inni lammaffaan ammoo hawaasni Oromoodhaa kan diiyaaspooraa biyyoota adda addaa keessatti argamu of eeggannoo haala qabsoo beektanii ka sirna mormii godhamu kana keessatti abashaan xiiqii keessa seentee haala nuti qabsoo godhaaru san nu harkaa beektanii ka fashalleessuuf yookiin ammoo nu harkaa xuxureessuuf waan irratti qophaa'aniitu jira. Sanniin ammoo beektanii ka ergaa ilmaan Oromoodhaa waan beektanii ka silaa odeeffannoo gahaa qabdu namootni tokko beektanii ka bilbilaniis na dhaqqabsiisanii jiran waan ta'eef maaliidhaa waan akkamiiti waan jedhu beektanii ka gamanumaan isiniif dabarsa waan ta'eef sheer akka gootan ammoo gamanumaan isin gaafadha. Jalqaba irratti gootni keenya Johar Muhammad yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jira akkuma nuti wajjin beeknu jechuudha. Sila akka diinaatiif malee Johar Muhammad mana hidhaatii miti karra sila mana hidhaa jedhamu sila hin ga'u turte. Johar Muhammad waan Oromoo ta'eef waan beektanii ka xiiqeffatee saba kanaaf qulqulluu qabsoodhaa waan godhaa tureef Johar Muhammad balleessuuf yookiin ammoo Johar Muhammad dhabamsiisuuf mootummaan bilisiginnaadhaa mootummaan diinaa Johar Muhammad yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti ogguree rakkoo adda addaa keessa jira jechuudha. Namootni mana hidhaa sirna wayyaanee irraa kaasee hanga ammaa ka jiru
mana hidhaa beeytanii ka biyya keessa namoonni beeytan sirri beeytanii irraa waan mana hidhaa sanii isinitti himuu hin barbaadu. Kanaaf Jawahar Muhammadiif ammoo nuti ilmaan Oromoodhaa hanga qeerroo biyya keessaa maal godhuu qabna? Isteeppiin nu silaa ittiin mormine harka diinaatii Jawahar Muhammad ittiin baasuu dandeenya yookiin ammoo qabsaa'ota Oromoodhaa hedduun ka beeytanii ka yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jiran akkamitti bayuu danda'an waan jedhu irratti beeytanii ka sirritti qeerroonis hubannoo argattee ilmaan Oromoo guutumaan guututti dhimma kanarratti akka hojjechuu qabnu yaada jedhu qabadhee dhufee jechuudha. Jawahar Muhammad an Arsiidha, an Hararge, an Wallagga, an Shawaadha, an Iluudha, an Boorana jedhee beeytanii ka qabsoo hin eegal. Jawahar I am Oromo first irraa wanni inni dalaguu jiru waan beeytanii ka diina rifaasisee waan beeytanii ka addunyaa keessatti Oromoon eenyu Oromoon tam waan jedhutti addunyaan guutumaan guututti guyyaa irraa ittiin hubarte I am Oromo first nama jedhee beeytanii ka kaaya dhalee nu keessaa buqqa'ee hin banne Jawahar Muhammad Oromoo miiliyoona 55 hanga miiliyoona 60 keessatti nama galata hanganaa kana qabu jechuudha. Eega mootummaan diinaa kuni kaleessas qabsoo daa'imman teenyaatiin qabsoo ilmaan Oromootiin erga mana masaraa mootummaa erga seene dhiibbaa beeytanii ka Jawahar Muhammad qabsoo hoogganuudhaan waan beeytanii ka godhamuu qabu godhee mootummaan kun bakka san ka'ee jira jechuudha. Akka gahuttuu gahe har'a ammoo deebi'ee nutti garagalee beeytanii ka diina nuuf ta'eet ilma tokkicha qabnu ilmaan Oromoo hedduu walitti raree beeytanii ka yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jira jechuudha. Kanaafi qeerroon maal godhuu qabdi ilmaan Oromoo ammoo dhimma kanaaf maal godhuu qabna waan jedhu irratti ammoo tokko taanee sirritti qabsoo keenya itti fufuudha jechuudha. Qabsoon keenya osoo duubatti hin deebine wanni beeytanii kaan amma irraa wanni xiqqoon haftee gama qeerroo biyya keessaatiif uummanni Oromoo kan diiyaaspooraas biyyoota adda addaa keessa jirtan neetworkiin hanga ammaa guutumaan guutuutti biyya keessatti hin deebine qabsoon qeerroodhaaf fincilli diddaa isa xumuraa kun akkamitti deebifamuu qaba yookiin ammoo akkamitti godhamuu qabu waan jedhu irratti namoonni keenya ilmaan Oromoodhaa akkuma naannootitti akkuma godinaatitti bilbila gara masmaraatiin bilbiltanii qeerroo biyya keessa jirtu jechuudha. Akka magaalaa hin seenne yeroodhaaf maaliifi agaazii facaasee yeroo ammaa kana biyya keessatti daa'imman yookiin ammoo qeerroo tana rukutuu jira jechuudha mootummaan kun naftanyaa wajjin walii galee. Kanaaf qeerroon hanga dandeetteen akka magaalaatti as hin seenne dhoogguudha jechuudha. Bilbillee itti himuudha qeerroodha. Ergaan jalqabaa isa kan. Ergaan lammaffaa ammoo qeerroon teenya yeroo beeytanii kaasila mormii diddaa gabrummaadhaa yeroo godhamu gama Shaashamanneetiif Jimmarraa amma Baalee fi Harargee keessa hanga Wallagga naannoo Shawaa Sulultaa fi Sandaafaa akkasumas Sabbataa magaalonni gurguddoon Oromoon qabdu hedduun ka keessatti qabsoon beeytanii ka yoo fincilame mootummaa wayyaaneedhaa mootummaan bilsagannaadhaa harka kennachuu qabu magaalota kanneen keessatti beeytee ka qeerroon jabaattee tarsimuudhaan akka hojjettu ergaa dabarsuudhaa fi dirqama jechuu barbaade jechuudha. Maaliifi mootummaan kun kaleessas waan beeytanii ka godhaa turetu jira. Waggaa 27 guutuu mootummaan har'a beeytanii ofiin bilsagannaa jedhee wayyaanee masakkee kaleessa ganda keessatti hin seenee ilmaan Oromoo adamsuun ilmaan Oromoo ajjeesuun ilmaan Oromoo beeytanii ka torchii adda addaa karraan gahuu ture keessa namni kun yookiin ammoo abiyootiin kun isa jalqabaati jechuudha. Maaliifi Oromoo ajjeesuuf Oromoo miidhuun isaaf beeytanii ka waa takka uumattuu isatti hin dhagamu jechuudha. Oromoof illee rifaatuu hin qabu namni kun. Fakkeenyaaf yoo isiniif kaase Haacaaluun Oromoo ija Oromoodhaa beeytanii kan nama ta'e nama beeytanii kan waggaa guutuu osoo gaddinee fi osoo boonni Haacaaluuf fixannee hin dandeenye Abiyyi Ahimad OBN irratti kaleessa waan inni haasa'aa jiru argitan jechuudha. Gaafiif deebii akka beeytanii kan waan gaarii waan tolaa wayii akka waan saba kanaaf hojjete as bahee ani Oromoodhaa haadha tiyyaanis Oromoodhaa abbaa kiyyaanis Oromoodhaa jedhee yeroo kijibu yeroo beeytanii kan kijibu argine jechuudha. Yeroo darbe ajjeechaa Jawahar Muhammad irratti beeytanii ka waan karoorfameef waan xiyyeeffate san jalaa fashallaa'ee gama Harargee deemee beeytanii ka goommaa jechuun yoo iskoortaa jechuun goommaa yookiin ammoo kana jechuun kana jedhee beeytanii kijiba adii beeytanii ka kijibee garagalee jechuudha. Erga beeytanii ka gama masaraa mootummaa Minilik erga seene Abiyyi Ahimad kijibumaan isa beenne jechuudha. Nu hagadhaa dhalannee ani mootummaa Ihaadig beeka malee mootummaa biraan beeku. Mootummaa dargiin dhaqqabanne garuu ammoo hanga seenaatitti wanneen irraa dhadhagayu mootummootni dur turan kunniin guutumaan guututti isaanii ni kijibanii isaanii akkas jedhanii waan jedhamuun dhageenyan ilmaan Oromoo miidhuu ilmaan Oromoo adamsuu ilmaan Oromoo ajjeesuu irraan kan hafe malee jechuudha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa beeytanii ka kijibuun sadarkaa tokkoffaa qabate jechuudha.
mootummaa beeytanii ka fakkeessuun bilisiginnaa mootummaa illee miti kun bilisiginnaa garee beeytanii ka harka dhiigaa kijibaan beeytanii ka umurii isaa tursiifachuuf nama beeytanii ka hojjetaa jiru keessaa hin bilisiginnaa kana ka hoogganu Abiyyi nama tokko jechuudha. Abiyyi osoo Oromoo ta'e Abiyyi osoo ka Oromoof quuqamu ta'e sirna beeytanii ka nafxanyaa ofii isaatii ijaaree ofii isaatii ilma keenya ija keenya beeytanii ka ta'e Haacaaluu nurraa galaafate osoo ijji Haacaaluudha hin buruqne jechuudha. Osoo ijji Haacaaluudha hin banne jechuudha. Bakka awwaalametti ol bahee ani Oromoodha haadhi tiyyas Oromoodha warra qotee bulaa irraa akkasi dhaladhee akkasi guddadhee jedhee yeroo beeytanii ka nurratti akkasitti haasa'uuf yeroo beeytanii gaafiif deebii godhamu waliin argineerra jechuudha. Sun qofaan hafee ilma beeytanii ka Oromoodha ijoollee Oromoo qabsaa'ota hedduu mana hidhaatitti ogguree akkasitti beeytanii ka Oromoo tuffiirraa kan qabu waan akka isa nurra raawwateera jechuudha. Tuffii san keessaa ammoo bayuuf haala adeemsa beeytanii ka Oromoo irratti dalagamaa jiru kana keessaa bayuuf qabsoon keessaa fi alaallee jabaattee itti fuufuu qofaadha jechuudha. Naannoo tokkotti hagammaa qabsoon jajjabduun godhamuu jirti. Naannootti beeytanii ka qabsoon jajjabduun hanga amma adeemsifamuu jira. Amma garuu ammoo wanni silaa godhamuu qabu qeerroof wanni beeytanii kan nuti dabarsinu hanga danda'ameen mootummaa kana jilbiifachiisuuf shunkurtiiniif timaatimiin akka magaalaa Finfinnee hin seenne xeefiin illee akka magaalaa Finfinnee hin seenne. Kana qofaa miti hanga dandeetteen qeerroon magaalaa naannawa addaa Finfinneedha sulultaa fi beeytanii ka naannoo Sandaafaa irraa gad jirtu ijoolleen laga daadii fi laga daadhiidhaa jirtu guutumaan guututti bishaan guddaa tubboo magaalaa Finfinnee seenuuf san cabsuudha jechuudha muruudha. Qabsoon bifa kanaan beeytanii ka injifannoon argamti jechuudha. Qabsoon yoo gamana deebite Oromoon injifataa jechuudha. Oromoon bishaan isaa ka beeytanii ka diinaaf seenu yoo murellee mirga qaba Oromoon. Ibsaa beeytanii ka daandii qaxxaamuree diinaaf dhaqu irraa muree itti beeytanii ka dukkaneessu Oromoon mirga qaba jechuudha. Kun qaama qabsoo keessaa isa tokko jennee waan fudhanneef. Kaleessallee yeroon biyya keessatti qabsaa'u turre wanni nu irratti mari'annee irratti hojjechuu turre keessaa tokko bishaan irraa muruudha. Ibsaa irraa balleessuudha. Daandii cufuudha. Sadiin kan jechuudha. Yoo bishaan guutumaan guututti irraa murame jechuudha. Magaalaan Finfinnee guyyaa tokkoof guyyaa lama bishaan dhudhu yoo hin qabaanne guutumaan guututti ofiisiitii gadi baatee hiriira baateetiin waan beeytanii ka rakkoo uumamuuf rakkoo beeytanii ka adeemsifamuu jiru guutumaan guututti qulqulleessuuf mootummaan ni gaafata. Achii booda ammoo jaalatee osoo hin taane dirqameet warra beeytanii ka hidhamee yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti ugguranii jiran. Hayyootaa fi beektota beeytanii ka sadarkaa hooggansa paartii irratti warrootni argaman Abiyyi jaalatee osoo hin taane dirqamee baasaa jechuudha. Qaama qabsoo keessaa bishaan magaalaa Finfinnee seekseen muruu. Ibsaa beeytanii ka uummanni magaalaa Finfinnee ittiin fayyadamu muruu. Kanniin irratti qeerroon teenya keessattuu qeerroon amma wanni qeerroon naannawa beeytanii Sandaafaa sulultaa wanni jedheef ijoolleen beeytanii ka magaalaa Shaashamanneetiif magaalaa Goobba yookiin ammoo magaalaa Baalee jirtu ijoolleen Aamboo jirtu irraa fagaata ijoolleen Walisa jirtu irraa fagaata ijoolleen Wallagga Naqamti jirtu irraa fagaata ijoolleen Jimba jirtu irraa fagaata Tabooraan jirtu irraa fagaata garuu ammoo qabsoon naannawa san keessa godhamullee ni jira isteeppiin isinii kenninan amma garuu ijoolleen naannawa fi magaalaa naannawa Finfinnee keessa jirtu ilma keessan kakaleessa isiniif qabsaa'ee yeroo mootummaan beeytanii ka mana beeytanii ka lafa keessan isinirraa buqqisee mana yeroo inni nafxanyaaf hiruuf deemu ani bakka kana du'ee dhabama malee manni kun hin hiramuu jedhee beeytanii ka nama dhaabatee dhaabsisee jechuudha. Kanaafuu Oromoo irraa Jawhar Muhammad galata qaba. Qabsaa'onni Oromoo hedduun isaanii kama jedhamanii yeroo ammaa kana mana hidhaa jiran Baqqalee Garbaa fa'a, Hamzaa Booranaa fa'a, Abdii Raggaasaa fa'a hedduu isaanii ka maqaa dhahee hin dandeenye ilmaan Oromoodhaa gama beeytanii ka hedduun mana hidhaa seenanii jiran sababii taatee kanaaf jechuudha. Yoo xiqqaate nama 5,000 oltu mana hidhaa jira. Kanaaf adeemsa kana keessatti ilmaan Oromoodhaa jabaannee yoo qabsoo keenya gama hundaanuu cimsinee qabnee namicha kana beeytanii ka jilbiifachiifnee deebisnaa jechuudha. Isteeppiin jirtu kana isteeppiin itti aanu hoo maalidha? Qeerroon teenya akka hin dadhabne akka beeytanii ka abdii hin muran. Nuti amma Haacaaluun kanurraa ajjeefame deebisuu hin dandeenyu. Garuu ammoo du'a Haacaaluudhaaf dhabamuu Haacaaluudhaaf beeytanii kan qeerroon kattiin gumaa deeffachuu dandeenyu. Guutumaan guututti magaalaa Oromiyaa keessa guutumaan guututti biyyattii keessatti sochiin kamuu akka hin godhamne qeerroon ganamaa galgala irratti hojjechuu danda'u qabdi jechuudha. Nullee irra hojjan. Qeerroon sirriitti irra hojjechuu qabdanii jechuudha. Ilma keenya deebisuu hin dandeenyu. Garuu ammoo gumaa deebisuu hin dandeenyu nuti. Gumaa isaa deebisuu hin dandeenyu. Waraanni mootummaa biltsiginnaa ka ajaju persentiin 100 keessaa 70 ol ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromootitu waraana mootummaa Abiyyi kana baadhatee deemaan jechuudha sibiila kana. Waraanni kuni
yoo ji'a lamaaf sadii keessatti qeerroon beektanii ka jabaattee daandii cuftee waa hundaa beektanii ka agamsite jechuudha qilleensa waa hundaa yoo cuftee mootummaan bilisiginnaadhaa mallaqaan qabu kamindaa waraanaaf kaffalu agaaziif waan kaffaluun qabu kumaandi postii miti kumaandi postii barbaadi yoo fide mindaa beektanii ka hin kaffalee hin danda'u aballiin baati malee agaaziin aballi malee ba'uu hin dandeettu nyaanni isaaniitii fi biiraan isaanii ka dhuddu jechuudha agaaziin yookiin ammoo waraanni abiyyi mallaqa hedduu baasii hedduu guyyaa barbaachisaan baasii kanneen beektanii ka yeroo ammaa kana abiyyi gama tokkollee fuudhee beektanii wanni inni kaffalu hin jiru waraana hidhatee ganda keessa fiigu waraana hidhatee biyya keessa fiigu kanaaf ammoo beektanii ka yoo kaffaltiin hin jiraanne ofirra dhaabbattee ilaalti jechuudha waraanni dhaabbattee ilaaltee dhaabbattee itti yaaddeet ummanni kun yoo miidhame ummanni kun beektanii ka akkanaa yoo ka adeemu yoo taate dirqamnee mootummaa abiyyi masaraa keessaa baasuudha masaraa keessa erga baasaniin booda rakkoon jirtu hoo maalidha jedhamee warroota beektanii ka maqaan hin taane beektanii ka irratti xureessee ilmaan Oromoodhaa hidhuuf yookiin ammoo hidhuu jiru kana dirqama yaasaa jechuudha. Kanaaf qeerroon teenya jabaattee itti fufuu qabdi. Qeerroon teenya jabaattee hojjechuu qabdi. Yoo hin danda'amne daandii cufuun beektanii ka akka jabaatu ni beekan. Akka jabaatu ni beekan. Maaliif nuti miilaan deemnee karaa san dhannee cufna? Agaaziin garuu bilisiginnaan ergattu makiinaan fiiddi daandiirra. Yeroo kana keessa argattee nu rukutuu dandeetti. Qeerroo teenya rukutuu dandeetti. Aarsaa beektanii ka bakka hin barbaachifne aarsaan akka godhamu hin barbaannu nuti. Bakka aarsaan silaa itti godhamuu qabu dhiifnee bakka aarsaan hin godhamnetti ammoo qeerroon teenya akka aarsaa gootu hin barbaannu. Kanaaf bakka beektanii ka silaa daandiin itti cufamuu hin dandeenye laallee eegnee waliif tissinee haala jiru qilleensa jiru laallee akkuma qabsoo beektanii ka bara 2016 2017 2015 godhamaa jiru san keessatti tarsimoon erga dagachiifne erga bakka deebifne gixxim goonee daandii cufnee waan goonu godhuu qabnaa jechuudha. Waan dalaguu qabnaa jechuudha. Kana adeemsa kana ammoo qeerroof dabarsuu danda'uu qabna nuti ilmaan Oromoo. Neetworkiin qabanii bilbillee waan akkanaa ilaalladhaatii itti deemaa jechuudha danda'uu qabna. Maaliif jiraannee nama hin taanu nuti. Biyya qabannee biyya hin qabanne jiraannee nama hin taane tuffatamnee jiraachuu irraa hanga danda'ameen hanga xumuraa lubbuun teenya beektanii kan lubbuun nama kamuu haa caaluu gadi miti. Haa caaluu dhabnee jirra. Sinii galee lubbuun teenya haa caaluun caaltu. Kanaaf ilma beektanii ka heegereef silaa ergaa hedduu waa hedduu nu dalagu waa hedduu silaa saba kanaaf kaayu haa caaluu erga nurraa ajjeesaniin booda namoota jajjabaa Oromoon qabdu fuudhanii manidhaa galchaniiran. Osoo silaa adda haa caaluun jiraatee osoo Joohar silaa ukkaanfamee osoo paartiloonni siyaasaa osoo ukkaanfamanii osoo jiraatanii haa caaluun gabbayee silaa qeerroo jirtu jedhee dammaqsee ganamaan beektanii silaa waan godhaa ture. Sawwaan beekuuf mootummaan bilisiginnaa jalqaba haa caaluu ajjeesee ka'eet isteeppii jirtutti ammoo kanniin hidhee jechuudha. Kana wanni godhamuu qabu waan amma isiniin jedhe kana. Irra guddaa yoo daandiin dadhabame daandii cufuun beektanii ka haalli amma yeroo ammaa kanatti yoo kan danda'amne yoo taate qeerroon teenya ibsaa beektanii ka karaa guddaa deemu jira. Ni beeyna naannoo ijoollee baadiyyaati ijoollee beektanii ka biyya Oromiyaa tana sirrii beeyna waan ta'eef ibsaa beektanii ka biyya qaxxaamuree magaalaa Finfinnee seenu san guutumaan dhabamsiisuudha. Keessattuu ijoolleen Awaash. Ijoolleen Galgal Gibee jirtu, ijoolleen Jimmaa waan kanniin irratti sirritti laalaatii itti adeemaa. Maaliif tamsaamni ibsaadhaa naannoo kanniin irraa eegala waan ta'eef. Yuma bakka sanitti illee waan tokko godhuu dadhabne irraa sinnee bakka beektanii ka eegumsi bakka sanni hin jirre jidduu waan wayii godhuun ni danda'amaa jechuudha. Kanaafuu baasii yeroo dabalaa deemu mootummaan kun ofii isaatu dadhabee kufaa jechuudha. Amma kufuu ga'eera mootummaan kun. Kufuu ga'eera jechuudha. Kanaaf qeerroon tiyya jechuudha. Taarsiillee, ta Wallaggaallee, ta Baalee akkasumas beektanii ka Harargeen guutumaan guututti, Booranni, Jimma guutumaan guututti Joohar Muhammadii fi hidhamtoonni beektanii ka dhimma kanaaf mana hidhaa seenanii yeroo ammaa kana torchiin adda addaa irra geggeeffamaa jiru haga beektanii ka mana hidhaa bayaniif qabsoo teenya jabaannee itti fufuu qabnaa jechuudha. Tun ta biyyaati. Ta beektanii ka diyaaspooraadhaa akkam maal ta'uu qabaa? Maaltu jira? Akkamitti ammaan booda beektanii ka hiriira kana goone, hiriira mormii kana akkamitti goone? Waan jedhu irratti immoo yaada namoota tokko wajjin mari'adhee gama miidiyaas beektanii ka Irree miidiyaatiin isiniif dabarsuuf isalleen isteeppii ittaanu isteeppii makana irratti isiniif dabarsaa jechuudha. Wanni jirtu maalidha? Nafxanyaan akkuma beektanii ka miidiyaa irratti waliin beeknu arguu jirru
qabsoo Oromoo kana fashalleessuuf wanni isaan godhaa jiran waan heddu. Wanni isaan dalaguu jiran waan heddu. Silaa hin dandeenye malee Oromoo waan Oromoo jedhamus guutumaan guutuutti balleessuuf deemanii jechuudha. Oromoo jechuudha. Wanni namatti tolu nuti ilmaan Oromoodhaa jalqaba guutumaan guututti mormii beeytanii kan mormii silaa godhamuu qabu akka addunyaatitti coverage argannee jirra jechuudha. Addunyaa irratti. Miidiyaan adda addaa rakkoo keenya gabaastee jirti. Arganii jiranillee. Amnesty International illee argee jira. Human Rights Watch illee argee jira. Miidiyaa waa'ee rakkoo Oromoodhaa guyyaa 15 kan keessatti hin galmeessin hin jiru jechuudha. Kana ka ta'een jajjabinna beeytanii ka ilmaan Oromoodhaa kan diaspora waan isin gootan irraa wanni kun galmaa'e jechuudha. Jajjabinna nuti qabnu irraa wanni kun ta'e jechuudha. Ammallee galatoomaa isiniin jedhaan. Ilmaan Oromoodhaa boleewwan ta'e diaspora waan bareedaa gootanii jirtan. Waan nama boonsu gootanii jirtan. Isteeppiin nuti beeytanii ka mormii itti goonu waan nama boonsaati. Naamusni nuti beeytanii ka nuti deemnee rakkoo keenya addunyaaf himannu waan beeytanii nama boonsaati. Naamusaan guddanne naamusa beeyni. Akkaataa beeytanii ka tarsimoo kabajjaa beeytanii ka waliif qabnuuf akka addunyaan itti nu argitutti baay'ina keenyaan wal qabannee biyyoota adda addaa keessatti mormii barbaachisu nu goonee mootummaan bilisiginnaa mootummaan abiyyi akka ajjeesaa ta'e addunyaan nu mirkaneessitee jirti jechuudha. Amma ammoo maaltu dhalate dhiyeenya kan torbaan kana keessa maaltu dhalate? Waan dhalate isin himuuf ta'a. Mormii nuti godhaa turre san nurraa fashalleessuuf feekiidha yookiin ammoo kijiba jechuuf bilisiginnaan adeemsa tokko qopheeffattee yeroo ammaa kana akka addunyaatitti waan waliif daddabarsaa jirtutu jira. Tokko mormiin nu godhu jirru nu ummaan kunuutu ilmaan Oromoo feekota Oromoodhaa iyyuu miti isaan nutu Oromoodha jedhanii qophaa'anii jiran jechuudha isaan kun. Nafxanyoonnummaan tun nutu Oromoodha malee isaan Oromoo miti jedhanii alaabaa adda bilisummaadhaa qopheeffatanii bakka beektanii ka Oromoon itti mormu bakka beektanii ka Oromoon itti sagalee addunyaaf dhaggeessisu armaan booda ka duraa darbeera ka duraa hojjannee jirra. Thank you isiniin jedheera lafarraa ka'ee galatooma ilmaan Oromoo. Ka dura dalagamee dalagnee mooyannee jirra injifannee jirra. Addunyaanis nu beektee jirti. Garuu ammoo yeroo ammaa kana kan armaan booda hojjannu maal ta'uu qabu waan jedhu irratti shira mootummaa bilisiginnaatii fi shira beektanii ka naftanyaa diina magaalota adda addaa keessa jiran diasporaan waan beektanii ka dalagamu jiru san isiniif saaxiluuf qophaa'ee jechuudhaan. Shirri sun hoo maali yoo jedhame tokkoffaa alaabaa adda bilisummaa naftanyaan ni qabatti afaan Oromoo beektu. Alaabaa adda bilisummaa naftanyaan afaan Oromoo baratte ni qabatti jechuudha ka akka naftanyaan akka abiyyi. Ni qabatti jechuudha. Erga qabattee alaabaa saniin beektanii kan nu keessa seenteen booda nuti Oromoodha jennee itti callifnaa. Nu keessa seenanii jeequmsa adda addaa kanneen nu keessa akka kaasanii jechuudha. Jeequmsa adda addaa kanneen yoo nu keessa akka kaasan yeroo san maaltu dhufa wal dhabbii dhufa ijoolleen qeerroon teenya ta magaalaa adda addaa keessa jirtu anis qeerroodha hundi keenyaa ni beeyna waliin. Emotionally keessa seenuu dandeenya. Maaliif lubbuu hedduu dhabne qabsoo kana keessatti. Naftanyaan akka tasaatti beektanii kan nu keessatti dabalamtee yoo waan san nu harkaa booressuuf kadeemtu yoo taate ijjannoon barbaachifnee fudhannaa jechuudha. Ijjannoo san osoo hin fudhanneen duratti isteeppiin beektanii kan nuti of eeggannoon ittiin deemuu qabnu maalidha waan jedhu beekuu qabna waan jedhuuf dubbachuu jiraan. Isinii galee kanaaf sheer godhaatii waliif dabarsaa. Naftanyaan tokko ka afaan Oromoo beeku alaabaa adda bilisummaa qabatee hiriira beektanii ilmaan Oromoo godhu mormii Oromoon gootu keessatti yoo dabalame akka tasaa namni maayikii harkaa qabu namni maayikii qabatee ergaa dabarsu dhaadannoo dabarsu namni dhaadannoo dabarsu sun akka tasaa namni sun beektanii kaanis dhaadannoo dabarsa dhaadannoo qaba jedhee yoo maayikiin irraa nama sanirraa fuudhee waan beektanii kaayyoo keenya hin taane waan kaayyoo keenya hin fakkaanne waan ergaa keenya hin qabne yoo dabarsu yoo taate bakka sanitti beektanii kan rakkoon uumamtee jechuudha. Kanatti qophoofteetti amma naftanyaan. Qaama nama afaan Oromoo beeku qaama beektanii ka an Oromoodha nama ofiin jedhu ka beektanii ka alaabaa adda bilisummaa harkaa qabu guutumaan guututti biyyoota beektanii ka Oromoon diasporaadhaa jirtu bakka mormiin itti godhamu irratti nu keessa faffacaasuuf akkasitti wal ijaartee jirti jechuudha. Waan kana fashalleessuuf akkuma beektanii ka tarsimoo qabsoo bareedaa goonee asiin geenye kana sirna isaan achi as nutti hin deemaa jiran kana fashalleessuuf yookiin immoo dhabamsiisuuf mormii beektanii ka godhamu keessatti hoogganaan tokko jiraachuu qaba. Isteeppi tokkoffaan hoogganaan jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf an akka magaalaa Edmonton biyya Kanaadaa irraa yoo ka maayikii harkaa qabu yoo ta'e ka ana hoogganu jechuudha. Ka ana hoogganu kana duuba jiru sun
eenyutu maayikiin harkaa fuudhuuf dhiibbachuu jira eenyutu ammoo dudda duuba keenya jira amala addaa namoota qabu jechuudha amala addaa namoota mul'isu qaamni koreen beeytanii kaa achi keessa jiru sun nama san saaxilee of keessaa dabaasuu danda'uu qaba jechuudha namni sun yoo kan baane yoo ta'e security ni jira poolisiin ni jira poolisiif dabarsanii kennuudha jechuudha iddoo kamuu poolisiin ni jirti security ni jirti hiriira Oromoon gootu mormii beeytanii kaa Oromoon gootu kamuu keessatti hooggansi jiraatee koreen qophaa'uu qabdi jechuudha namni 2 3 4 5 qophaa'uu qabdi namni 5 qaccee walakkaa qaccee gamaaf gamana guutumaan guututti nama beeytanii kaa waa laalu jechuudha secret godhee waan hunda adeemsa beeytanii kaa bakka sanitti godhamu nama beeytanii kaa ilaalcha addaa qabu sirritti ilaaluu qabaa jechuudha namni kun namni beeytanii kaa achi keessatti akka koreetti taa'e jechuudha ka hoogganaan qopheessaa koreen sanii beeku qopheessitoonni sagantaa sanii namni beeku yookiin namni waan san hoogganu namoota beeytanii kaa bitaaf mirgaa fi gama beeytanii kaa daarakshinii hundaan jiru bakka mormiin itti godhamu kaayamuu qabaa jechuudha koreen kun ammoo wanni inni ilaalu nama qaama adda ta'e ilaalcha addaa qabatee beeytanii kaa achi keessatti jeequmsa uumuuf deemu haala salphaan qabanii security kennuun ni danda'ama jechuudha kanarratti hojjechuu qabna namni dhaadannoo yookiin ammoo jechoota beeytanii kaa mootummaa bilisiginnaadhaa ittiin morminu nama 2 3 4 ka beeytanii kaa koreen qopheessitoonni koreedhaa beeku namni 4 yookiin ammoo namni 3 qophaa'uu qaba akkuma argan maayikii walirraa fuudhaa maayikii walirra dabarsaa jechuun hin taatu armu maaliifi security taaneet waan hundaa control goonee ergaa keenya addunyaaf dabarsuu qabna waan ta'eef jechuudha kanarratti waliigaluu qabdan jechuudha addunyaan diasporaan Oromoodha kan addunyaa guutuu keessa jiru kanarra waliigaluu qabdan erga kanarra hojjanneen booda wanni nu dalagnu sun injifannoon xumuramaa jechuudha kaayyoon isaanii nu jeequu mul'ata beeytanii kaa nu hagammaa dalagne san beeytanii kaa mul'ata akka beeytanii kaa addunyaan itti nu fudhatte san nu harka fashalleessuu kanaaf deemuu jiran jechuudha sanirraa ammoo nu hundaa beeytanii kaa of qusannee nama keenya kaayannee nama beeytanii kaa dhaadannoo dubbatu yookiin ammoo dhaadannoo dabarsu nama beeytanii kaa nama ilaalcha addaa qabu kas keessa makamee waan addaatiin beeytanii deemu koreen beeytanii kaa bitaaf mirga irra jirtu hundinuu ija addaatiin laalanii nama beeytanii kaa of keessatti hin beenne of keessa baafnee ati eenyu isaa dhufte maaliif dhufte jennee gaafannee yoo beeytanii kaa waan addaa godhuuf deemu yoo ka ta'e yoo taate dabarsinee poolisiif kennu yookiin ammoo security itti waamnee of keessa baasuudha jechuudha kana naamusni Oromoodha kanaan guddanne akkana beekamna nuti akkana beekamna haala biyya keessatti illee deemamuu jiru warruma beeytanii kaa as jirutu biyyatti illee akkas ummata amaaraa godhuu jira jedhanii waan akka isan nurratti qophaa'aniitiin deemuu jiran jechuudha kanaaf alaabaa illee haa qabatu waan barbaade haa ta'u garuu ammoo seenee yoo numma kame namni sun eenyu isaa dhufte waan jedhu sirritti wal beekuu qabna jechuudha wal dubbisuu qabna wal beekuu qabna hiriiruma jennee cal jennee baanee qaamni hin beekamne nu keessa seenee yoo nu jeeqe yookiin ammoo yoo waan hin taane dalage nuti qeerroon obsan qabna kanaaf namni beeytanii kaa hooggan namni beeytanii kaa hiriira san hoogganu jiraachuu qaba sadarkaa hooggansaatitti ammoo koreen bitaaf mirga taa'ee rakkoo beeytanii kaa arraawundii san irratti godhamu guutumaan guutuutti xiinxallee namni addaa yoo jiraate dabarsee of keessaa akka kennu kanarratti hojjechuu qabdanii jechuudha kanarra hojjechuu qabdan karramaayii ammoo hiriira godhamu kana keessatti yeroo tokko yeroo wal fakkaatu hiriira godhamu jira nafxanyaanis ni baati Oromoonis ni baati laala nafxanyaanis ni baati Oromoonis ni baati yeroo kan Oromoon maal godhuu qabdi naamusa arma dura ittiin beekamu waan keenya dalagne waan keenya hojjenne ragaa qabnuun gama beeytanii kaa qaama itti iyyachuuf deemnu qaama itti himachuuf deemnu ragaan keenya kaleessas kana ardhas kana hooggantoonni siyaasaa yeroo ammaa kan akka hidhamanii mana hidhaa keessa jiran warrootni amma nu waliin as bahee as iyyaa jiru kun iyya keenya waan nu dabarfachuuf jiru nu harkaa beeytanii kaa maanxuuf yookiin ammoo nu jeequuf bakka kana argaman waan ta'eef
mootummaan biyya san hooggan yookiin ammoo mootummaan biyya san bulchu ummata kana beeytanii ka akka argu akka beeku dura dursitaniit warri beeytanii ka koree yookiin ammoo sadarkaa hooggansaa mormii san hoogganu jalqaba dhaxxanii himachuu qabdan jechuudha. Jalqaba bakka san geettanii himachuu qabdan jechuudha. Achi duuba naamusa qabna naamusa beeyna akkatti mormii nu beeyna guutumaan guututti mormii keenya isaanii olitti dhageessifnee babbareennee mul'annee bifa kanaan isaan mo'achuu ni dandeenya jechuudha. Isaan mo'achuu ni dandeenya. Bakka isaan baanitti wal qixa baan. Fakkeenyaaf akka Ameerikaa keessa godhame US keessatti yeroo Jawaar Mohammad mormuuf nafxanyaan baate Oromoon illee gadi baate nafxanyaa salphiftee jechuudha. Gocha akka isaan niin beeytanii ka wal qixa isaan amma nurraa dubbii fashalleessuuf nu wajjin dhiibbachuu jirti jechuudha. Ka miidhamenu, ka ija dhabenu, ka namni nurraa ajjeefamenu biyya teenya keessa laala. Biyya keenya keessa mirgi keenya sarba. Oromoon har'a mirga hin qabdi. Eertiraanuu mirga sii kabachiifattee keewwata 39 fottoqtee baatee jirti. Oromoo ammoo wanni kun daangessu hin jiru. Oromoo ammoo wanni kun kana dhoogu hin jiru. Itoophiyummaa yoo taate Itoophiyummaa hin beeknu. Addunyaa nu beekti. Oromoon rakkoo Oromoo addunyaa nu beekti. Kanaaf Itoophiyummaa isaanii isaan achi ittiin haasirbanii rakkoo miti. Nuti garuu akka ilmaan Oromootitti qabsoofnee ilmaan hedduutti dhabnee ilmaan hedduutti dhabuu jirra. Biyya teenya keessa reebamu jirra. Biyya teenya keessatti buqqaanee biyya teenya keessa baqanne waan ta'eef addunyaa waan kana kaleessas arras nu beekti. Qabsoon teenya akka jabaattee itti fuftu haala beeytanii ka amma nafxanyaan itti keeyyattee deemuu jirtu karoorfattee deemuu jirtu kan fashalleessuuf ilmaan Oromoo hundinuu itti dammaqxanii abshaalummaan irratti hojjennee mul'achuu qabnaa jechuudha. Akkuma kaleessaa ni mul'anna. Rabbiin nu gargaara dhugaa qabna. Rabbiin nu gargaara no. Dhugaa qabna waan ta'eef Rabbiin nu gargaara. Kanaaf bakka hiriirri beeytanii ka si'a tokko bakka lamatti godhamu Oromoon naamusaan sagalee jabaan sagalee beeytanii ka guddaan guutumaan guututti isaan kafar godhuu qabnaa jechuudha. Qeerroon teenya ammoo akka tasaa akka wannan ta'an akka jarjartanii waan tokko tokko hin goone emotionally taatanii waan beeytanii ka nurraa eegamne akka hin goone nafxanyaanis akka barbaaddee achi lafaa dhiitattu nus ammoo dhugaa qabnaa dhugaan ni morminaa haqa qabnaa haqa keenya san qabannee ammoo addunyaaf mul'isuu qabnaa jechuudha. Garuu ammoo mul'annee isaan irra mul'annee argamuu qabna. Guyyaa jimaataan nuti akka magaalaa Edmontonitti waan qophoofneetu jira. Gamanumaan ammoo ergaa ni ta'a waan ta'eef hawaasni Oromoodhaa kan magaalaa Edmontonii fi naannoo isii keessa jiraattan hawaasni Oromoo kan magaalaa Edmontonii fi naannoo isii keessa jiraattan guutumaan guututti wanni isin godhuu qabdan waan beeytanii ka arma dura dalagne keessa waan adda ta'u waan adda nu godhu yaada kana qindeessituu koreetitu naaf gahe jechuudha. Naaf dabarse jechuudha. Qindeessituun koreedhaa tartiiba arma dura mormii godhaa turre irraa wanni beeytanii kan nutti adda godhuu dandeenyu anis akka murteessaa jiititti magaalaa kana keessatti akkamitti beeytanii ka godhuu qabna waan adda godhu yoo jenne dhaadannoo addaa sirba beeytanii ka qabsoodhaa sirba warraaqsaa ka arma dura sirbaa baane san itti sirbuu dhaadannoo beeytanii ka sirboota adda addaa irratti beeytanii ka hojjechuu achiin duubatti kafe ammoo ilmaan Oromoodhaa kan magaalaa Edmonton keessa jiraataniif naannoo isii jiraatan hundi keessanuu kafana aadaadhaa kafana waan Oromummaa mul'isu jechuudha. Waan Oromoodha nu jechisiisu kafana aadaa keessan uffattanii akka argamtan waan jedhu qindeessitoonni koreedhaa ergaa kan akka dabarsu naaf kennanii jiran jechuudha. Naaf erganii jiran. Ka gamanumaan ammoo anilleen irree miidiyaa irraa isiniif dabarsuut dirqama ta'eetiin dabarsuu jira jechuudha. Akkasumas ammoo hanga danda'ameen waan beeytanii ka silaa magaalaa adda addaa keessatti silaa nuti goonu bifa tokkoon osoo goone immoo filatamaadha jedhee naman. Ameerikaa keessatti, Jaarman, Jaapaan keessatti guutumaan guututti uummanni Oromoo diyaaspooraa keessatti argamtan waan beeytanii ka mormii arma dura godhaa turre san irraa adda goone hanga danda'ameen waan Oromummaa keenya nu mul'isu waan beeytanii ka gootummaa waan addaa kana beeytanii ka waan ta'e akka faranjiin illee nu laaltee beeytanii ka wanni keenya sadarkaa qabaatu kafana aadaadhaa waan keessan beeytanii ka godhattanii mul'attanii akka argamtan ammoo anilleen ergaa koo gamanumaan isiniif dabarsaa jechuudha. Kan ammoo katti qophoofne nuti akka beeytanii ka biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti waan akkasiisan yaadanii beeytanii ka ergaa naa dabarsan waan ta'eef anilleen ammoo hawaasa Oromoo magaalaa Edmontonii fi akkasumas biyya Kanaadaadhaa
haala kanaan qabsoo keessan yoo itti deemtan yoo qabsoo keenya itti jabaanne bifa addaatiin mo'achuu dandeenya waan jedhurraayin ergaa kana isiniif dabarsee jechuudha. Kanaafuu sagantaa kana qopheessee beektanii kaakasiniif dhiyeessaa na murteessaa ajjiitii miidiyaan Irree miidiyaati. Sheer godhaatii waliin gaya sagantaa itti aanutti ammoo beektanii ka sagantaa birootiin walitti dachaana. Eegaa ka turtii gaarii isiniin jedha ilmaan Oromoo jabaadhaa wal jajjabeessaa qabsoon teenya haa jabaattu. Ilmaan Oromoodhaa ka yeroo ammaa kan ugguramanii mana hidhaa keessa jiran akka hidhaa bayan hanga hidhaa bayanitti gumaan ilmaan Oromoodhaa kan hagan dhaadhaa dhiigni jigaa jiru gumaan obboleessa keenya haa caaluudha akka hin raaffanne akka hin daganne ganamaaf galgala yaadachuu qabna haa caaluu hundeessaadha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanitti jabaadhaa wal jajjabeessaa waliif bilbilaa ergaa waliif dabarsaa biyya keessatti illee bilbilaa tarsimoo amma beektanii kaa keenya kanaan tarsimoon beektanii kaa ilmaan Oromoodhaa gama sooshaal miidiyaatiin waliif dabarsaa jirtan hedduun keessan ni jirtanii galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasumaan ammoo qeerroon biyya keessaa akka barbaadetti beektanii seenee waan nu haasa'u jirru kan waan nu jechuu jirru kan nu dhaga'uu hin danda'anii nu beektanii kaa warra neetworkii qabatu wal dhaggeeffata waan ta'eef ilmaan Oromoodhaa ka biyya keessa jiru neetworkii sin qabanii neetworkii isa daataa jedhamu kanaa miti ka bilbilan normaaliitu rakkoodha. Kanaaf namoonni beektanii ka sagantaa walii hordofaa jirru kun waan akkanaa kanneen beektanii ka dhaamsa qeerroof akka dabarsan isiniin jedha galatooma ulfaadhaa turtii gaarii.